gargaaramuun nama kan sin gammachiisu miilla keessanii wal kaatii na galateeffadha Waaqayyo. Nora Waaqayyo sin akka bajeeffama. Wanti naaf ta'e torbee har'aa raajii hundi keessanii jirtu warri hin jirre immoo torbee har'aa raajii gaafa dhumarraa kadhatanii turanii kaan kadhannaa quraan gurraatiin tokko nama dukkana offisaa kaan kadhannaa keessumaa dargaggoonni hin dhibaayinaa kaa asii baatanii makiinaan adagaasin mudachuu danda'a yookiin immoo maatiin keessan miidhamuu danda'u kanaafuu dhibaayinaa kaa kadhanneedhanii turanii. Achuman waa'ee ishee yaadan ture yommuu nas taa'ee kadhachaa ture ganaadha da'umsaaf hin geenye turre baay'een cinqamee kadhachaa fi ture maal akka ta'e hin beeku Waaqayyoo keessa koo fideen kadhachaa fi ture achumaan asii galeen naa bilbiltee nagaadha naan jettee achumaan galgala isaa sa'aatii 7tti waraansaan qabee gara hospitaala akka titiliitti gochaa turteetti fuudhee deeme abbaan koo achumaan garmalee mucaan kee akkaataa malee taa'ee jira dhiigi kee immoo garmalee wal ka'ee jira kanaafuu nuti sin dandeenyu jedhaniit gara gaandiitti dabarsaniini achumaan ganama isaa nannaqee gara gaandii dhiigi kee garmalee wal ka'ee jira baay'ee maxanii isaa malee gara sammuutti wal si darbuu danda'a kanaan immoo opereeshiniis gochuu hin dandeenyu akka itti deessu waaqna beekuu jedhanii baay'ee rifatan isaanis sodaachisaa ture hin ciibsaniini bilkoosii kennanii fi achumaan umaan jenne ማለት ana qofa taamana mana keenya keessa hundi isaanii ortodoksiidha Omaatu kun jenne boo'icha simboonye arraan boo'e mana kana dhufe dhugaa galataaf jechuudha keessumaa faarfattoota na galateeffadha dhugaa Waaqayyo isin eebbisuudhaan wanta keessa koo jiru wanta yaadinaa faarfatan wanta ofii kooti baasii dubbachuu malu turedha. Innaa alasan achumaan bilkoosii kennanii fi garmalee dhiigishee ol ka'ee ture achi furmaata argatte immoo xiqqoo turte furmaata argatte achumaan sukkaara keetu garmalee wal ka'ee onnee kee tuqee jira innaa dhiigi keessi immoo ammarra deemee sitti himna gara sammuu keetti wal deebi'ee dhiigi sammuu kee keessatti namuu danda'a furmaatiin nusiif goonu tokko iyyuu hin jiru jechaanii turanii homaa tokko jenne achi dhaabbadhe yaa Waaqayyoon jedhe gaarummaa hojjedhee fuuldura keetiin qabu garuu na yaadadhu akkama wallaalummaa kooti sin kadhadha fuuldura kee dhaabbadhe hin jedhe homaa tokko jenne haadha kooti orma miti ormaafu namni innaa miti achumaan waaqa akkasii hin kadhadhe homaa tokko jenne achumaan Waaqayyo na gargaare kutaa da'umsaa miidhuudhaaf galtee marfee miidhuu kennanii fi ji'a 9 torbee 2 nafa ture akka Waaqayyo gargaareetti achumaan albeen koo maal jette maaloo mucaa koo afaan beektuun harka kee garaa korra kanatti naa kadhadhu naan jette achumaan maan jenne yaa Waaqayyo wallaalummaa kun si kadhadha beekee miti yaa Waaqayyo na gargaare maaloo bukkee naa dhaabbadhu jedheen Waaqayyos nan qaaneessine bukkee naa dhaabbatee gargaara naaf ta'e haati koo mucaa dhiiraa nagaan deessee miidhuudhaan opereeshinii kan ta'e. Achumaan osoo kun ta'ee jiru nagaanii kamtee yaa Waaqayyo maqaa kee waameen qaanofne galanni kee hin badiin jedheen waaqa galateeffadhe achumaan kutaa da'umsaatii baatee bakka ciisichaa deemtee achumaan imbaree saatii jaawulakkaatti deessee turte imbaree ganamaansaa gara saatii 3 abbaa koo faana tachi bulee abbaa koodhaan bakka galii dadhabdeettaatti deemin jedheen achumaan dhufe likka abbaa makoo dhufee mana ga'ee haati koo akkuma dingataa kaatee dhiigi sila garmalee wal ka'ee
barumsa ishee dhowwee sodaachisaa ture 0.0 ragale. Achumaan amma immoo maaltu ta'e dhiigatu barbaachiseenii of wallaaltee hin kufteen harkatti naniyyee dooktaroota waammadhee akkasittiin uffatan jijjiiraafi ture akkasittiin irratti kufte. Amma somaan jenne yaa Waaqayyoon jedhe achuma dhaabbadhe jechuudha. Amma beekumsa koo amma wallaaluma koo achi dhaabbadhe yaa Waaqayyo nan qaanessitu kaleessa si waamee nan qaanessine galataan na dhaabde arras immoo galataan na dhaabda yaa Waaqayyo nan qaanessine jedhe. Waaqayyo nan qaanessine aluma sana dooktarooti fiiganii dhufanii dhiigi garmalee gannamaa ture. Dubartooti deessan hin beektu fasaashiin jira gaafa dubartooti da'anii isa caala garmalee dhiigi ishee gannamaa ture. Achumaan dooktarooti dhufanii walli gasiifa gad fiiganii dhiiga baankii dhiigaatti dhaqanii fidanii dhiiga yeroo lama kennanii fi dhiigi sila rakkisee garmalee olkee 0 irra ta'e amma immoo rakkoo biraamii ture. Garuu Waaqayyo sana dabarsee galataan gaddama abbaa koo seenuuf ture kan galataa kan itti galateeffannuuf godhe kunoo mucaa dhiiraa fidanii gara mana isaaniitti nagaan gadda eegaa kan ture. Diinni wanta garaagaraa dhiigallee jechuudha yommuu hospitaala gillii hojjechiisu dhaqe dhiigi maxanii isaa darbe hin ta'u dhaqiitii kan biraa fidinaan jedhan. Garuu dhiiga sanarraa qannasinee hojjechuu hin danda'u turan. Garuu seexanni yaada ni karoorse odoon ta'iniif akka koof osoo hin ta'in akka jabeenya isaatti akka waaqummaa isaatti akka gargaaraa isaatti ta'e na gargaaree amanannaan koo na baasee isa waammadhee odoon hin qaaniin na kabajee fuuldura keessan kunoo galataaf na dhaabee naa galateeffadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifama. Garuu gaafa waldaa dhuftan dhugaa hin dhibaayina. Gatiin dhibaa'ummaa keenya nu kaffalchiisa. Osoo hin gaafsan dhibaayee taa'eeratti odoo yaadatti kennuu baadhee yawwana silaarra galataan osoo hin ta'in gaddaan hin mana koo taa'aa jira ture. Garuu hin dhibaayina keessumaa dargaggoonni hin dhiboofna dhugaadha raajiin jedhaniiru. Namoota toora namaa ta'uun malleedha Waaqayyo cubbuu keenyaan nu jaallatee toora namaatti nu makee galataaf nu dhaaba. Maqaa isaatti immoo leeyyeena. Itti leeyyofne na leeyyaasisnes na kabaje kunula natti tolee nama haasa'uu hin dandeenya. Tolee Waaqayyo isaa eebbisuu amma dhumaatti dhuga baatu Kiristoos ta'ee fi nagaan kun siinis maatii keessaa booji'u nagaa Waaqayyootiin